Yeroon halkan qixxeedha. Qabbannii fi qilleensi haalaan hamaadha. Namni tokkollee karaa irraa hin mul'atu. Abbaan Faaximaa makiinaa isaa oofaa gara manaa qajeele. Akkuma mana gaheen sagalee makiinaa dhageenyaan Faaximaan kaatee hulaa irraa bante. Intala isaa irratti eega salaamata qara'ee booda osoo gadi hin taa'in mallaqa dalagee harkaa qabu hundaa fuudhee itti hiixate. Faaximaanis irraa fuutee lakkaayyuu eegalte. Innis teessoo irra taa'ee cinatti hirkatee waan isa mudate hunda himeef. Fuulli Faaximaa gammachuu hin qabu. Yaa abbaa, hanga sa'a kanaa dalagaa turtee qarshii 700 qofa qabattee dhufte? Mallaqa booda irratti namni siif kenne maaliif irraa hin fuudhin? Boru amma mana barumsaatii ari'amuu kiyya jetteen mataan lafa laalaa. Abbaanis laal intalati ana dhagaye kan waggaa kana hunda seegee hamtuu hunda sirraa qabee kolleejjii fayyaa kanaan si gahe rabbii guddaadha. Ahadii haati teena seensifte eeguuf jecha namoota xumurarra fe'u hundarraa maallaqan fuudhu. Ahadii kana haadha teetiif rabbii guddaaf hin seene. Kanaafuu rabbii guddaa qabdaa yaaddawin kan barsiisee asiin si gahe maallaqa kiyyaa miti. Anas miti. Rabbiin amma dura rakkoo hedduu keessaa nu baasee jira. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam nama eebii nama biraa dhokseef Rabbillee guyyaa qiyaamaa ni dhoksaaf. Akkasumas nama rakkoo obboleessa isaa fureef Rabbillee guyyaa qiyaamaa rakkoo isaa furaaf. Haga gabrichi isaa ilma namaa tajaajilu irraa of duuban deebinetti Rabbillee isa gargaaruu irraa of duuban deebi'uu jedhanii jiran jedheen. Fuulli Faaximaa kan duraan walitti butamee ture amma gaddi irraa mulqamee gammachuun ifuu eegale. Seeqataa abbaa ofii bira teessee harkaan harka abbaa ofii qabatte. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhugaa dubbatan. Anis waanuma boruu kana sodaadheeti. Abdii doktora ta'ee si gammachiisa jedhe santu na jalaa fashalaaf malee waan biraatiif miti abbaa. Dhiifama naaf godhi jetteen. Abbaan Faaximaatis abshir bareedduutii inshaallah boru birrii 700 kana qabadhu gara kolleejjii deemi. Tahafti Rabbi irratti dhiisi inni nama isatti hirkateen gatuuti jedheen. Faaximaanis inshaallah abbaa kiyya sirrii jettee gara hirribaa deemte. Barii gaafa itti aanu akkuma duraa abbaan Faaximaa intala isaa kolleejjii geessee biraa deebi'e. Isiinis gara kutaa seentee osoo taa'aa jirtu namni tokko ol seenee Faaximaa Ahmed Ismail jedhee dubbate. Faaximaanis rifattee lafaa ol kaatee anaa jette. Namichis meen hojii koo tokko takka hogganaas dubbisuu barbaada jedheen. Faaximaan ganama yoo seentu mallaqa kafaluu dhabuu isiitiin hedduu cinqamtee onneen isii dachaa dhikkisuu eegalte. Ari'amuu isii ofirratti beektee jirti. Egaa waamamtee hafuu waan hin dandeenyeef waanuma hogganticha ittiin amansiistu sammuu ofii keessatti yaadaa biiroo hoggantichaa seente. Hoggantichis ati Faaximaa Ahmed Ismaili jedhee irra deebi'ee gaafate. Faaximaanis eeyyan jette. Hoggantichi abbaan kee taaksii ofaami jedhee irra deebi'ee gaafate. Faaximaanis eeyyan maal ta'e maaltu isa mudate abbaa kiyya jettee cinqamaa gaafatte. Hoggantichi lakki humaan taane rakkoon takka illee isa mudanne tasgabbaa'e. Isa osoo hin taane halee saanaatu waa mudate osoo abbaan kee jiraachuu baate haati warra kiyyaatiif ijoolleen tiyyaas silaa lubbuun hin hafaniihu Rabbiin isuma sababa naaf godhe jedheen. Faaximaanis si'ii namni kaleessa galgala taaksii abbaa kiyyaatiin xumura deeme kan maatiin isaa sababa gaaza siliindaraatiin gaggaban si'ii jettee adda baafatuuf irra deebitee gaafatte. Hoggantichis ana ture ammoo wanti si barbaadeef atii fi abbaan kee har'a galgala hiraata irratti akka mana keenya dhuftan isin afeeruuf jedheen. Faaximaanis inshaallah ni dhufna jettee gara golaa deebi'uuf hogganticha hayyama gaafatte. Innis obsi hoggu takka mee hoodha kannaa tana narraa qeebale jedhee meeshaa maramee tokko itti hiixate. Faaximaan ni rifatte. Kennaa malee akka ta'ee fi sababa maaliitiif akka kennameef hin beekne. Kanaaf irraa fuudhuu hin barbaanne. Hoggantichi deebisee fuudhi gaanarraa haayi kannaa namni namaaf kanne namarratti hin didanii bara jedheen. Faaximaanis osuma itti ulfaatu irraa fuutee biiroo hoggantichaatii baate. Biiroo hoggantichaa irraa xiqqoo achi siixee moggaa tokkotti dabdee kennaa kennameef kana bantee ilaalte. Wayita waan kennameef argitu ija isii amanuu dadhabde. Kitaaba, uffata laaboraatoorii fi isteetiskooppiitu kennameef. Barattoonni hundi meeshaa kanaaf qarshii 1,000 kafalan. Faaximaaf ammoo tola kennameef. Kennaa kennameef fudhattee gammachuun gara golaa isii deebite. Profeesarattiin seenaa kana himtee eega geessitee booda Dr. Faaximaa Ahmed jechuun ani intala namicha taaksii oofuu saniiti. Rakkoo akkanaa keessa dabree bakka kana gahe. Isinis abdii hin kutinaa waan jiru hundaa Rabbi irratti dhiisaa. Arrakkadhee waan baradheef isin rakkisuu hin barbaadu.
haa ta'u malee ana abdattanii barumsa keessan hin dhiisinaa. Hanga dandeessaniin kitaabota kanneen bitachuuf carraaqaa. Tanaafti ammoo Rabbi ol aanee irratti dhiisa. Inshaallah tanaafti Rabbitu isiniif guuta jettee barumsa guyyaa sanii seenaa isiitiin xumurtee biraa baate.